erga hoggaan ammaa faamileen nu cabxee waayaa dadhabnee sammuun keenya bayxe warra yeroo durii suma faana turee biddeena argachuuf oliin irra aantee lubbuun kee jiraatee baga gannuuf baate. Buka jiraachaa raggeessan osoo hin geeddarin kaayyoo baga wal agarre ilmaan abbuuf ayyoo. Erga hoggaa lamaa faamileen nu cabxee waayaa dadhabnee sammuun keenya bayxe erga dhugaan ustee cubbuun nurra saartee erga abdii murree jiruun nutti hammaatte si baraaruuf jecha meeqaatamni dhumuus lubbuun qulqullootaa meeqaatam cubbamuus shira shirtuun xaxxee gooytaan jalaa baate warri girdoo duubaa hundisii xaltaate kana hunda keessaa wanni kan si dhibu kan yeroo yaadannee onne nu dhukkubu warra yeroo durii suma faana turee biddeena argachuuf oliif gadi jooree akka ati qalamtuuf ablee jaraaf qaree kana hunda saatuu rabbiin jalaa baatee shira isaan xaxaniis haqaan irra aantee lubbuun kee jiraatee baga gannuuf baate. warahmatullahi wabarakatuh ya Oromoti ya baga gammanne tijira bullon kiya nu bayet tijira baga rabbi nuuf baase alhamdulillah rabbil alamin amma le rabbi nu ha eegu jawwe kiya bakke kiya si wajjin jirra si wajjin duna siif jirra yoomille baga nuuf baate warri hamilee isaanii du'a keessan eegu kan dhiiga kee dhuguuf amammootaa seequ bineensin beekamne guyyaan itti haa yoosu boombii biyyan jirre mataarratti haa buusu shira xaxxuuf gantuun hundisii yoo dhumte nuti hin qabnuuf naasu warreen garaaf malee saba isaatiin tolle warreen haadha abbaan ergateetti hin oolle warreen dhugaa dhiisee cubbamoota faarsu du'aas ta'ee jiru nu keessaa haa yaasu. Hidhaan amma tokko tadabartituun waanuma jiruu jara keenyaa kana keessatti umrii teessanirraa hanga kun bakka kanatti dabra jechuu waanuma rabbiin keenya dabarse malee waan hatattamatti dhufee miti. Akkuma isaanillee fuula dura beekanii qoraasuma dhiiraati jedhan san waan yeroo san waliin jennillee akkuma jirutti haa ta'u rabbiin keenya akka jiru subhaanahu wa ta'ala wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum jaa waa garii isin ni jibbitanii ammoo waan santu irra isinii khayriidha jaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. baga rabbiin nu cufaatu waliin nu gammachiisu baga hayyoota keessan mana hidhaatirraa isiniif baase warra hafillee rabbiin isiniif baasee isin haa gammachiisu gammachuu booddeen gaddii hin jiraanne rabbii isiniif haa kennu waan qalbii isin cabsaa rabbiin isinirraa haa qabu nu cufaatu gammannee jirra baga gammaddanii namuutu nama dhukkuba keessa jiru yoo taate malee namuu gammadee jira. Yaawoo akana weemae yaawoo areebuun dhagaye yaawoo alkari yiyada yaawoo dikaala namae yaawoo. ummanni kaleessan beene gara fuulduraa deemuu hin danda'u. Kanaaf gaafii eenyummaa Oromoo hoggaa jennu gaafii afaanii qaba. Gaafii aadaa qaba, gaafii seenaa qaba takka eenyummaan. Lammaffaan eenyummaatti aanee kan seenu gaafii abbaa biyyummaati, gaafii qabeenyaati. Oromiyaa tana rabbi nuu kenna, sabbata rabbi turratti nuu uume. Dachii qabnu tana abboo fi hayyoo irra dhaalle miti. Orma irraa qabattan jira. Keenya miti. Keenya irratti garuu keenya irratti ooyiruu keenya irratti sirnoonni dhufaa dabraan uummata keenya saamaa yoomsaa waan turaniif qabeenya keenya kan lafa jala jiru, kan lafa gubbaa jiru, kan qilleensa keessattillee Oromiyaa keessatti itti fayyadamaa ta'uu qabna malee hiyyoomuu hin qabnu kan jedhu gaafii lama. Gaafiin sadaffaa keenya irratti Oromiyaa keenya irratti gandarraa hamma oliititti namni takka akka sirna naftanyaa sanitti Ormi dhufee qawwee nu bulchu. Lammaffaa akka zamana wayyaaneetitti toobaaf du'aa nu keessaa baasanii ittiin nu bulchuun ta'uu qabu. Nama nuu ta'uun sagalee keenyan akka gaafa gadaatitti filannee heeraaf seera warri nu filanne tumuun buluudha. Gaafiin Oromoo sadii tana rifaatina. فهذا جوهر محمد، جوهره انعكس على الناس، لم يشتم، لم يقذف، لم يسب، بل كان معاملته طيبة وأرقى من النسيم وأجمل من المسك، لأن الطيب والجوهر في ذات. وايد سنة بتشور راكا غاغوا بوغوتوتي بيتي دبلمو تنديسو. جوهر باجرو بغباتك في الشور
Bishaan baatan hayyoottan koo qaali. Silas badiin qabdan dhugaadha fedhamta rakkoon teessan maali? Shororkeessaa jechuun yoo isinirra kaayanii shira dhugarra ciccitan obsitan gidiraa. Rakkoo lammii keenyatu keessaa isin quuqaa. Rakkoo xiqqoo guddoo nuuf jecha buuqaa. Jiraachaa raggeessan osoo hin geeddarin kaayyoo. Baga wal agarre ilmaan abbo faayyoo. يا نما كايو قبض كايو كي اتفوفي كايو والرواتي بالبلا ستين جفن Muka kayo abe nakakenya hiyo video lai kayo abe miyasa ni soma jele wani yede fulu yar ko razone jira ambo mun ka chufi jasi ergabo salamun kada min jargabada ina jala sirri jowaru waragande jira exactly waragande tiyemene erga jowari kabe dolara kan funanna tu barade Rabbi simkane dandeetti adda qabne warri baaduu hojii amtuu kan dhageenye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Adada salama isin gaafa dhumbe kwarda. Salama qofaaf isin bira dhufe maal isinirraa barbaada? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbi maal siitaana. اصبروا إن الله مع الصابرين صبرنا يا إلهنا ويا مولانا كناف أبسني يا الله ما شاء الله بر جارة بغداد هتباتي بر شمس الأميلي والفجاء ساقطك ورنا سر جرتن سقلين شمس لي لقهمتي hayyoota keenya warra sammuu dhiphanne kan kaayyoon fagaatu goota jechaaf gochi isaanii hundi wal fakkaatu warra rakkoof haalli yeroo kaayyoo isaan jijjiirre gootota direebichaaf doorsisni alagaa daandii dhugaatirraa miila isaa micciirre جينما بيتنا حيما جينما ألفنا خرجا لما فريق خلى ربي موتي أرجا جوار مخلي فرمات فرجا جوار مخلي فرمات فرجا صداتك كان كابو هجاني خاصة سبسات كبسا عدينا قديم جو ديا دلقا أقدر جوار جتساتو كتان ديني سبعه ورمم من دوسا إثيوبيا مامي I am Oromo first is man nawami